Egaa viidiyoo akkuma argitan jechuudha jaarsi kuni jaarsa arabaati jechuudha mucayyoodhaaf birrii kenneefiitu kottuu naa wajjin ciisii yookaan immoo kottuuti naa wajjin zinaa dalagi jedheeniiti kan inni kadhachaa jiru jechuudha wanta akkasii darbee darbee inuma jira jechuun mana nagaatu jira darbee manni badaan isiin jira kan shabaabillee nama qabatu hin jira kan jaarsi madaamiillee nama qabatu hin jira hundinuu viidiyoo waraabee gadi hin dhiisu malee darbee iddoo nagaa malee darbee inuma jira rakkoonii jechuudha. Rakkoo kanarraa of eeguuf immoo isin bilisa of baasuu fi fedha keessa yoo ta'e malee wanti ta'u tokkollee hin jiru jechuudha. Ofirraa dhiibdanii ofirraa loltanii deebisuun hin dandeessu jechuudha. Irra guddeessa wanti isinitti himuu fi akka obboleettii tokkotti wanti isinitti dhaamu viidiyoo fakkeenyaaf jaarsa kana jechuudha miliyoona tokkotti ilaale. Isinis arguu dandeessu feesbuukii irratti ani xiqqoo irraa kutee fide malee xiqqoo yoo rakkoo godhate hin beeku jedheetan xiqqeessee fidee isin argisiise malee. Facebook irratti gadhiifamee jira aniyyuu achirraa fidee jechuudha irratti dubbachuuf jedheen fidee viidiyoon akkasiis immoo na bira jira hiriyaan koo tokko dheengaddanatti ergite jechuudha ergiftee torbee sadii isinitti hima jechuudha gara dhumaarratti wanti dhaamsa isinii dhaamuuf barbaadu asirratti jechuudha dhugaa dubbachuu fi viidiyoon kun sirriitti nama aarsa jechuudha ijoolleen keenya reefu biyyaa dhufaa jirtanii waggaa tokko ji'a lama ji'a sadii guuttanii waan akkasii gaafa isin mudatu jechuudha viidiyoo waraabi rakkoon qabu viidiyoo waraabbadhuuti ol keewwadhu ragaadhaaf borsi fayyada waan ta'eef gaafa waa tokko isin mudatu kaameraa keessan banadhaatii dhossaatti sagaleellee haa ta'u yoo madaamiin sin loluullee haa ta'u dhossaattillee sagalee waraabbadhaatii ol keewwadhaa ragaadhaaf nama fayyada beektanii viidiyooni sanarraan kan ka'e immoo wanta waraabdan kana miidiyaarraa tiktookirraa feesbuukirraa yuutuubii irratti illee hin fe'ina yookaan riyaa keessanitti ergaa malee ilaalaa malee Facebook irratti baastanii maxxansina TikTok irratti baastanii maxxansina maaliif yoo jettanii namni kuni nama guddaadha nama kabaje qabuudha ofii rabbiin isa jallisee jechuudha waan zinaa akkasii dalaga malee jechuudha namni kun nama guddaadha nama biyya guddate keessa jiru maatiin isaa argu ijoollee amma yoona ijoolleen isaa poolisii shurxoota kana akkas gaasuudiin kun kanatti baay'atti jechuudha biyyumti kamiyyuu poolisiitti baay'atti jechuudha amma ijoolleen isaanii akka tasaa argani jaarsa kana maal jedhu siinillee sin dhiisanii si ajjeesuu jechuudha. Kanaafuu xiniqqaaqeen keessaan kan isin gochuu qabdan kan isinitti immoo viidiyoo waraabdanii of bira ka'aa malee fuutanii miidiyaa irratti maxxansina fuutanii Facebook irraan baasina fuutanii TikTok irraan baasina maaliif viidiyoon kun amma yoo ba'e mana kan keessaa yoo si ajjeessan eessa lexxa maaliif abbaa keenya akka goote maaliif viidiyoo waraabde yoo si kadhate iyyuu maaliif akkas goote sattaruu qabdaa dhossuu fi qabda malee nutti muu qabda malee otoo nutti nimi maaliif viidiyoo maxxansite jechuun isaaniin oolu jechuu adagaa biraa xaaxaa biraa keessatu of gashituu jechuudha kanaafuu jennaani wanti isinitti dhaammadhu wanta akkasii darbee nama mudata iddoo tokko jijjira malee nagaani darbee inuma jira jechuudha biyya arabaa keessa namni hundumti kamuun keessaniyyuu hundi keessaniyyuu beektu jechuu kanarraa gaafa wanta akkasii isin mudatu dirqama viidiyoo waraabbadha viidiyoo waraabbadhaati ol keewwadha saniin booddee gaafa madaamiin isin qabattullee isa yoo agarsiiftanii isinirraa deebuu dandeessi jechuudha kan kanaachi miidiyaa irratti fuutanii maxxansitanii firrisaan argaa jarrii fira qabu waa hundumaa jira baqa hundumtiyyuu hin arga waan ta'eef jaarsa kan sababa jaarsa kanaatti amma mucayyoon kun nagaa taate ta'e hin taatu ta'e ani hin beeku dhugaa rabbii maaliif jennaan hin ajjeesu arganii abbaan isaanii akkasitti salphatee hin dhiisu jettaniisin hin dhiisan hin ajjeesu dhossaatti isin ajjeesaniitu isin gatu jechuudha kanaafiyyuu xiniqqaaqee guddaa godhaa isin jechuun barbaada hedduu baay'ee ulfaata dhugaa rabbii amma mucayyoon tokko dheengaddaa ergi dhufte torbee sadii jaartii obboleessa kootii kan sayyuu kootiiti walumaa gala obboleettii sayyuu kootiitii jechuudha dheengadda dhufte torbee sadii ergi biyyarraa dhufte amma jaarsi madaamii inni immoo intini shabaaba ijoollee reefu ijoollee lama lafaa qabu tokko immoo ulfa jechuu reefu dhiyeenyuma kana wal fuudhanii jechuu jaartiinsaa hojii walti inni immoo poolisiidha jechuudha poolisii torbeetti dhufa jettee hin ba'a torbeetti dhufa jettee mucayyoon ergii seente immoo torbee sadii jechuudha reefu amma maal godhaa isheen viidiyoo daqiiqaa 4 waraabdee natti ergite namatti illee ergini TikTokii sana jedhanillee hin qabdu isheen feesbuukii qofa qabdi feesbuukii irratti isin maxxansiniiti namatti isin erginiiti viidiyoo kana ofum bira kaa'ii borragaadhaaf si fayyada madaamitti illee agarsiisanii namticha immoo ofirraa deebisiin jedheeni jamaa rabbii joo dhugaa rabbii ittiin qabaa baqa ofirraa fagaattee waraabdi isheen ittiin qabuudhaaf itti fiigaa inni hin beeka akka isheen viidiyoo waraabuuf yaalii goote hin shakkeenni maaliif jennaanii
xiqqoo waan beekumsa qabuuf iyyuu xiqqoo shabaaba waan ta'eef iyyuu hin beeka akka isheen viidiyoo waraabuuf kaate jechuudha. Bakka kaameraan hin jirretti jechuudha. Kushiinaa keessatti kushiinaa keessa kaameraan hin jiru. Kushiinaa keessatti gorfaa ijoollee saalaa majlisa jettee kaameraa hunda jira jette. Kushiinaa keessa bichaa kaameraan hin jiru jette. Bakka kaameraan hin jirre sanatti mucayyoodhaan qabuudhaaf itti intinii ta'a. Isheen immoo kaameraa ishee banattee daqiiqaa 4 guutuu waraabdeen itti ergite. Daqiiqaa 4 guutuu saniin booddee dhiisitiin dubbatiniiti. Yoo siin taane ta'e hin baata mana sanaa baata malee mana sanaa deemta malee viidiyoo kana fuutee miidiyaa irratti hin baasini akka waraabdeen itti ergite kana nama tokkotti illee erginii si qabsiisu amma fuulli isaa guutummaa guututti mul'atee jira bakka dhugaa rabbi guutummaan guututti mul'atee jira jechuudha kana arganii jennaan jarrillee sin dhiisanii yoo ta'ellee madaamitti argisiiftanii rakkoon qabu maaliif jennaani madaamiin haga tokko isa loltee isin baafti jechuudha. Isa lolte isin baafti yookaan immoo gadi isin darbatti jechuudha. Barbaadanii yoo fedhe biyya keessan isin galcha yoo fedhe immoo mootummaan waan tokko isin godhu mootummaan biyya kana nama najjeesu qabeetu biyya keessan isin gashaa jechuudha isin hidhee malee nama najjeesu jechuudha. Kanaafiyyuu jaraa wajjin baala gooftanii jaraa wajjin waalallee jettanii jechuudha wajjin qabamnaanii du'a mormati isin irraa citaa jechuudha. Akka biyya kana seera biyya kanaatti namni waan akkasii hojjete namni abbaa manaa madaamii wajjin ciisee dhiiruma kamii wajjin iyyuu jechuudha waraqaa aragaa hin qabdu taanaan waraqaan nikaa hin qabdu taanaan dhiiruma kamii wajjin iyyuu biyya kanatti qabamte poolisiin si qabee jennaan abadan mana hidhaatii hin baatu jechuudha. Mana hidhaatii ba'uu miti morma keessirraa kutu akka nama ajjeeseeti si ajjeesu jechuudha. Maaliif jennaan nama biyya kanatti zinaa dalagu abadan hin jiru. Isa kama biyya keenya dhiira qabatanii laga qoraanii laga bishaanii iddoo adda addaa deeman miti jechuudha. Biyyi kuni bakka seera qaba seera mataasaa danda'e qaba jechuudha. Kanaafiyyuu jennaani yoo jaarsi madaamii isin janajjanee bakka yeroo hundaa isin caqacaqee madaamiitti nima jedhaaniiti doorsisaa viidiyoon si waraaba jedhaaniiti kaameraa banadhaasin kaameraa gaafa isin banattanii waa tokko isinitti iyyuu siquu hin sodaata jechuudha. Gaafa isin kaameraadhaanii waraabuu jala qabdanii hin sodaata jechuudha. Dhugaa rabbi sodaateetu dhiisee deemaa jechuudha. Kan kanaa achi isini zim jettanii dhiistanii jennaan inni har'as boris isin dhiisu kaameraa banadhaa isin gaafa isin doorsisu isin qabachuu dhufuuf silkii keessan fudhadhaati kaameraa itti qabaa banadhaa madaamitti si agarsiisa maal barbaadde jedhaaniiti doorsisaa jechuudha hin sodaatinaati mataa jalaa gadi hin qabatinaati doorsisaa. Gaafa isin doorsiftanii gaafa isin ofirraa akka nama humna qabu of jajjabeessitanii ofirraa deebistanii innillee isin sodaata isinittiin siqu kan kana achi isin qolee jalaa gadi buuftanii eeshi jettanii waa hunda mataa jalaa gadi qabattanii jennaan innillee boor isin hin dhiisu isin doorsisaa jechuudha. Kanaafiyyuu dirqama ijatti baaftanii jechuudha ofirraa deebisuu qabdu jechuudha. Kuni nutillee hin beeknu ijoollee warroonni as keessa hin turre reefuu dhufaa jirtanii sirriitti ofirraa deebisuu fi viidiyoo si waraaba jettuun viidiyoo si waraaba madaamitti yoo isin argisiisan isin namaa mitette itti taakkeeffatta bakka zim jette jechuudha. Akkasumatti noormaalii eenyutti dawwala jiru. Viidiyoo kaddanna duraa kutanii kanaafiyyuu jennaani of eeggannoo cimaa godha. Wallahi of eeggannoo cimaa godha. Hin salphattu jechuun wajjin jiraattanii mucaa isin ulfeessee gadi isin baasanii isin gatu madaamillee isin dhiiftu isin ajjeefti jechuudha. Kanaafiyyuu silkii gurguddaa qabattanii namni biyyaan baane hin jiru. Silkii gurguddaa qabdu waan ta'eef kaameraa keessan banadhaa asfararraa wallahi isinittiin deebu. Isin kaameraa keessan banattanii jennaani yortiin akkas isiniin jedhu akka mucayyoon amma waraabde kanatti waraabdu taanaan isinittuun dhiyaatu jechuudha. Amma jaarsi kuni ishee waraabaa jirti waraabaan jirtu waliisaan beeku ofiifuu joonjaadha ofiifuu irraa ta'aadha jechuudha. Kanaaf jennaan xiniqqaaqee guddaa godha kanan isitti immoo dhufee waan dhaggeeffattaniif guddaa tokko galatooma baay'ee.